waa'ee gaafii fi deebisa mooraa ambaa keessaa gaafii fi deebisa Jawaar Mohammadii fi Lidatuun mooraa ambaa keessaa Jawaar Mohammad waan inni haasa'u gaafii fi deebisa isaarraa akkasumatti waan takka dubbannaa sanirratti wanni biyya keessatti sababa mootummaa dabartetan wayyaaniidhaaf irraa kaasuu irratti qeeroon teenya tamadooyti waan isin itti jirtu kutaa Oromiyaa hunda keessaa akkasumatti qabsoo mataa isaanii godhan rakkoo miti isaa jechaa miti garuu inni mataan isaa Jawaar Mohammad waan san itti gaafatamaa jechuudha maaliif nama kana gargaaruu dhabuu irratti itti gaafatama qabsoo godhuu irratti kuma rakkoon qabu qabsoo godhuu irratti kabajaa qabsoo godhuu dhabuun sabrina garuu namootan gaafa sammadaa'ee ammallee miidiyaa irra ba'ee dubbatu jira jechuudha. Sanirraayis waan takka haasofna akkasumatti gaafii fi deebisa miidiyaa ambarraa godhan gartee kan arraan tana ni deebisa kanne kanarraa takka haasofna mata duree dubbii godhanne yes isti gabaa balu seenaa mee sagaleen tiyyan dhageeffamti takka I think ni dhageeffamtiin si'a jirra warra jiruun dharkee namoota akka hayyoota akka sagalee bosonaa kana fa'a namoota hedduu jira as keessa mee sagalee takka na barreessa. Gaarii takka barreessa namootan gaafas miidhame mucaa ta'ana haramaa ta addeellee ta miidhisii gaafas dhoomee gargaarsan harkatiin tana hedduu warreen akkasanii namoota hedduu gargaaramee turan kana jidduu namoota warra akkas isaan godhe hojii Dabratsiyoon Sibaat Naggaa warra ijoollee teenya amma muciyyoo miidhaa madooyitee tan naana haramaa tan arge ta Oromiyaa bahaa tan aanaa haramaa tan addeellee ta miilisii caccabee ilaamma miilisii akkasitti cabee taa'usan sababa amata 10 dura ni agartan marraa hedduudha waan irraa dubbachaa turan irraa dubbanna gara biraattis akkaataa itti gargaaramtus gara biraatti bal'inaan haasofna amma immoo irraa haasofnu gargaaruu osoo hin ta'in waan nama qeeroo gaafa san gabbaatee nabsee kannitee lubbuu kannite san matatti naannoo teenyatti takkatti isii qofa osoo hin ta'in gabbaafnee baafnee akkaataa itti gargaaramtu mara dha'uudha. Kana biraatti immoo waan san fide warree waan san fide sirraa haasa'uun barbaachisaa. Amma dura waan san fide mana dha'uutaa jechuudha waan san fide. Kanaaf namoonni akka Jawaar Mohammad kan kaleessa qeeroo sanii wajji as taa'ee afaanii lolaa ture arraba mooraa ambaa keessaa wanni akka inni godhatu laaltanii gartan jechuudha. Yes maal jecha Lidatu Ayyaalaw kan Oromiyaa Finfinneen ta Oromooti miti jedhee shari'aa godhu jechuudha amata meeqa. Kana waa'ee namoota muciyyoo teenya tan dhawamtee jirtu tan gaafas dhawamtee jirtu tan ammallee gabbaanii miidiyaa irraa dubbatan irraa haasofna gara biraattis irraa haasa'uuf teenya rakkoomi ammoo warreen waan kana godhaa ture qabsoo godhaa ture qabsoo ummata nama keenya ijoollee teenya akkasitti caccabsanii taanis godhan kana gaaniin isaan deemanii moora galanillee bikka irraa dhufanii galanillee garuu madaan san numa jirti nuti gizee waan san agarre ni laalanna inni mooraa diinaa keessa dhaqee ummata Sibaat Naggaa warra ijoollee teenya akkas godhe san wajjin qabsoo biraa godhee ammaas duula banuu barbaadaa jechuudha kun Jawaar Mohammad wanni inni jechaa jiru dhageessan amma waan nama sablisu በቅናት የተሞላ መንፈስ በቅናት የምትናገረውን ነገር አታውቅም። ጃዋር መሐመድ ምን ነካ? ኦ ማይ ጋድ ዋነማ አጃኢብሲሱ ሲገልቴ ልደቱ አያለው በረሜ ቃንተም ዱራ ከኤርትራው መሪ ኢሳያስ Jawaar Mohammad ይሻለኛል ጄጃን ከናፍ አኒስ ዴቢሳን ከናፍ ጄ አትረባቴ በየዱበታ ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ አይደለም
ጀዋር መሐመድ ኢትዮጵያ ነው። ልደቱም ኢትዮጵያ ነው። ታዲያ ምንድን ነው? ምን አገናኛቸው? ምንም። ስለዚህ አማ ወንኒ ጀቻ ጅሩ ምን እያለ ነው ጀዋር መሐመድ? በጣም የሚያሳፍር አነጋገር። ጋፊ ነጋፈተኒ ኦሮሞ ilma oromoo yookaan oromoo Dr. Abiyyi fi lidatu kamtu sitti dhiyaata jedhanii na gaafatanii ani gaafii deebisaan kijejee lidatuudha. Gaafii inni machirratti gaafii fi deebisan ni chira kanu kun isa qaaneessite waan isa qaaneessu chira bee dubbata. Arra nama oromoo tokko akka isaan oromoo juu nama oromoo obboleessa isaa mooraa gandaa keessatti miidiyaa gandaa keessa dhaqee isarra siinaarra jira waan ati biyya saamutti hin jirreef waan nama ajjeesutti hin jirreef ati natti aana jee miidiyaarra beekuu dubbatu. Kuni boruus nuus akkanuma godha kaleessa akkas nu godhaa ture kana gawwaa harkannee akka jaambeeki tan Jawaar Mohammad akkas jaambeeki ati maaliif hinaaffaan mataa si garagalchitee jirti quban qabdu waan dubbattuu fi waan dhiiftu. Jechootni ati isaan hojjette kunarra deebi'eeti ummata Oromoollee miidha. Sillee sablisa. Gawwaa ganda namaa keessa dhaqee isaan naarra jiru juu. Abiyyi Ahmadii fi Lidatuu Abiyyi waan nama jeesaa jiruuf Abiyyiin waan waasaamaa jiruuf Abiyyiirra Lidatuurra naa jiraa jette. Lidatuun kan Finfinneen Addis Ababaadha. Finfinnee miti. Ta Oromootii jechaa ture. Diina kaleessaa ka Oromooti ammas arraas boruus kaleessaati Finfinneen ta Oromooti jechaa turte. Wanni isin tol dhabdan wannummaan isitti poolitikaan isin tokkotti taatan tokkollee kan jirre akkanumatti jibbaa Abiyyi qabdaniif jecha wal taana jettanii miidiyaarra baatanii waan akkanaa odeessitanii jechuudha. Tanaaf Jawaar Mohammad waan dhiiftuu fi waan qabattu wallaaltee jirta. Hinaaffaan waan haasootti sollaalchistee jirti. Firraadhiis ammaas takka ilmaan Oromoo sabaa fi sablammiin Itoophiyaa keessa jirtu isin eegu jirti. Isin dheengadda walgayiin isin manguddoo fi haanii fi kaan wal qabattanii teessan sun guyyaa itti gartee Itoophiyaatti jiftan guyyaa Abiyyi Ahmad itti ariitan hunda takka takkatti barreeffattanii jirtan isin eegaa jirra. Mootummaan kufuuf deemti. Mootummaan maarree akka rirmaatti jaalaa nyaadhamtee jirti. Akkanuma dhiibuu qofa wanni isin jettaa jirtan san hundi isin eegu jirra. Guyyaa isin diigamtu. Dubbiin baza akkas hin harkaan taane. Waan ajaa'ibaa waan nama ajaa'ibsu dubbiin baza akkas hin harkaan taane. Isin eegu jirraa bara guyyaa isin lakkaa'u jirra. Namootaan amata tokko dura guyyaa akkanaa deeman baatii akkanaa jee ballama naa qabifaa jiran. Mootummaan ni jiidii warreen garteen dargaan Jawaar Mohammad ergannoon dargaan Jawaar Mohammad dallaalli Jawaar Mohammad baatii takka baatii lama booda mootummaan dhufti amata tokko dura olmos amata keenya. So wanni isin achitti walii galtan san akkasumatti sabsabaa gartee yookaan immoo vaakishin akkasin irraan taane isin eegaa jirra. Mootummaa diisuus daddafaadha. Daddafaa waan galtanii rafina waan gootan godha isin eegu jirra. Walgayii siyaatili gootan miidiyaarra oriitaniituma haasawaa ooluu miti. Mootummaan kuftii akkana kuftii jedhanii haasawaa ooluu miti. Wanni isin gootan isin eegu jirra. Mootummaa jiisaa nu garsiisa yoo dhiira taatan. Mee walgayiin achirra teessan mootummaa Itoophiyaa jifti. Biitii wanni godhaa jirtu waan biraa guddina ummata addunyaa irraa dhufe keessummeessuu biqila dhaabuu ayaa hegeree tolchuu gaarren misoomsuu
guddinarra jiran guddinarra sadarkaa addunyaatti namootan babbeekamoo afeeranii biyya hundarraa Italy, France, biyya meeqarraa biyya gurguddoo addunyaarraa tokkoffaa biyya misoomsaa jiran si galtee biqiltuu kunuunsaa jiran dhaabanii isin ammoo akkatti namni wal nyaatu yoo ifiin dandeenyellee akka fadhiidoo gartee ijoollee walitti dirtuutti waa walitti dirreetanii walitti qabamtanii jechuudha. Sun jechuun waa takka wanni fiddan hin jirtu. Qaanii amma guyyaarraa isinii lakkaawaa jirra. Guyyaarraa isinii lakkaawaa jirra. Mootummaa jisneettan walga'iin teessan san lakkaawamaa jirti. Galtanii rafinaa. Akkana. Kanaaf waan akkana kanaa jiraachuu hinaaffaan mataa nama garagalchitu haasawu nama wallaalchifti. Abiyyirra Lidatu irra naa jira. Miidiyaa irra baatee ganda miidiyaa irra baatee miidiyaa ambaarra dhaabbaateeti miti. If mooteeti gabbaateen jettu. Eenyu gammachiisuuf cidheettee akkas jetta.